isinirraa eegayyuu namoonni na iyyaafate tokko hin jiru jechaadha. Egaa amma waa maraafuu deebi'eera. Yeroo darbee Abii Kuufaanaa viidiyootti gargar baane argitaniirtu. Na waliin argine eddasii waliin argine baatii torbee tokko hin guutu. Torbee tokko waan akkasii ni guuta dheeyyaadha. I think yaa. Na guyyicha dhugaa dubbachuuf jechuun waan hin eegne wayii ture. Eddasii garuu waan qoosaa natti fakkaachaa ture iyyuu jechaadha. Waan sirees ta'ee natti hin fakkaanne dhuguma haasaan seenes. Sababni isaatis niif Abii kun iyyuu egaa warra wal barree naannoo ji'a afurii waan akkasiidha miti. Na gidduu kanatti immoo osuma nuti waliin hojjennu naamna gidduu kanatti dubartii wayii ergasii yoon itti yaadu jechaadha. Gidduu kanatti dubartii wayii jirti isheedhaa jecha si faana hojjechuu hin danda'u naamna jechuunsaa qoosadhuma wayii natti fakkaate jechaadha. Sa'aatii sana garuu dhuguma sarpiraayiz ta'eera waanuma hin eegne gatii ta'eef jechaadha. Na wanti isin dhibuu erga guyyaa saniiti Abii koo argee hin beeku faanallee dubbadhee hin beeku jechaadha. Na jechuma akka lixayyuu quban qabu giraa na gabba'een isiniin jedha. Because waanumtu amma miilama keessan jira. Tokko dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa taanaan hubata mitiire. Lammataa immoo maybe biraankiillee ta'a. Yoo chaalenjiin humna akkamiiyyuu nu gidduutti uumame maybe na barbaaddi immoo achumaan callistee haftii waan jedhu wayii yaadet immoo kana dalagaa. Hayi uummata Gaafa jechuudha. Anis dhuguma maan turetti gidaarallee qabachuu fi anaasii darguu dhiisuu maan turetti. Kannaa gaafan akkas si faana hojjedhu si faana wal humnaan waan dhumaa si dhaabne bakka dandeenyu waan sappoortii ol gooneerra wajjina dhaabbanneerra abaa isa wajjin hojjenna jennee yaadneerra musa sanarra hin caalu jedhee yaadu. Mana dhufa kan eegeessisaa ishee. Tu asirratti dhaabne akkam jechuun maal laabne naan gallabe maal laabne maal qabnaani fati rileeshiniin nu gidduu jiraatu ta'u jaalallee koo mufachiisu jaalallee kee mufachiisu maaltu jira waliin hojjennee xumurraani jaalallee kee bira dhaqxaa jaalallee koo bira naqaa yeroo irra caalu chootaa dabarsan illee safaan dabarsan ogaatuma wanti akkasitti jechuun naan gallee naan galus naagalaan amma lakkaman jiru amma nama faana kan kee jettee namatti faana jiraattu jira miti nama sana amma gaafati jaalallee qabadheeran gargar baane yaalitti dheeyyaadha. Biraanki warra tukkaraatee fi warra yuutubaraa kuni mataa Isaanatti galee beektaa waa lama yaada jechuun guyyicha sarpiraayiz ta'eera dhugaa soorattii fi abiloon waan haara waan as ba'anii jiran ta'uu malas ta'uu akkuma zaayidoonii haati manaatii yaabbee irraa baasee nagaffee baddee jedhe san jechuudha. Amma soorattiin abiloon soorattii gisee duraa abiloon siif du'aa jedhee hospitaala fa'a gale suni amma moo jaalallee haarawaa irratti fidatee jechuudha. Siin barbaadu si wajjin hojjechuu ammaan boodaa jedhee wayi ajaa'ibumaa bara. Tokko yoo burjaajii dhiisanii tokko dhufaa jechuudha. Dura Saayidoon burjaajessa uummata amma moo as deebi'anii abiloo fi soorettiin burjaajii godhanii jiran jechuudha. Dhugaa girrigirri dhiisaadha. Girrigirri kana dhiisaa. Soorettii fi abiloonis nu dhiisaa. Wayi. Hundee girrigirri Saayidoo dhaabate yennaan immoo girrigirri abilootii fi sooretti ka'e maal jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota muddeetatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata. Isinillee bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf tokko yoo jalaa xiqqoo shab jedhee tokkotu ala ta'a jechuudha. Hundee girrigirriin Saayidoodhaa dhaabbannaani girrigirriin Abiyootii fi kan yennoo ka'ee jira jechuudha. Dhugaa girrigirri kana dhiisamee tokko karaa fi yuutubarri jechuudha. Wayii
tokko yoo girri hafe jenne tokkotu jedhanii qalbaa amma immoo abiloo fi soorettiin girri fidanii jedhanii jechuudha. Ajaa'ibuma ajanduma haarawaa fidanii. Kanaafuu abiloon gaafa duraa sooretti siifan du'aa jedheeni ishiidhaa jecha ulees quufee hospitaala seenee dhibamee waan hedduutti ta'ee itti gobame amma immoo jaalallee haarawaa jechuudha. Sin fedhuu sin barbaadu ammaan booda si wajjin hojjechuu sin barbaadu. Naa abiloo siifan du'aa jedheeni san hunda raawwate jechuudha. Amma sooretti irratti jaalallee haarawaa beekas godhee ani jaalalleen qabaa. Ani nama wajjin hojjedhuun qabaa sin barbaadu jedhee sooretti kan godhe jechuudha. Abikoo waan akkanaa kun hin ta'u. Wayi maal jechuudha abikoo nama akkasitti jaalattu san nama akkasitti siifan du'a jettee waan hunda taateef sanii akkamitti gattee jechuudha. Jaalala haarawaa jalqabde. No. Hin ta'u abikoo. Wayi isinillee akkuma saayidoo biyyan borjaajessina. Ga'ee wayi. Isin gaa warri tuktukaatii fi warri yuutubaraa kun. Firaankiin kun akka malee darbee jira dhugaa. Inni akkasitti jedha. Wayi ajaa'ibuma barkanii firaankiiwwan